namana wallolchiisa habtiin kutachiisa lafan ittiin mara dhiigan keessaa xuuxaa jira gabjal jedhsinasi gabjedhin jedh gabjed dabla dhibee sukkaaraa keessa kaa'eera damgifiitii keessa kaa'eera nan maraacha jedheen dhukkuba mataa dinan rakkisaara adoocheera jetta mar'imaan keessa deemtee nyaatta mataa tolla boobda miila keessa deemtee nyaatta hafuura kutta lapheerra teesse hafuura akka hin baafanne goota qinqinii dhokattee nyaattu daana'oo qibaatiidhaan mataa kootte qibaatiidhaan uffata jalaa fuutanii akka waan jaallattan irraa fuutan irratti kan hojjettan digimti yeroo lama otoo walirraan citin si waraaneera jedhaani ameen galateeffadhaa waaqayyoodhaan ilaa qabaa fidaa duuba san kas hili iyyisiisaa miti dabsa yeroo san qaraan yeroo san dabala masalumaa jedhi lafa dhayde gara si walitti dabala bakka tokkotan isaanii kadhaan daf nama kana qabdee kan jirtu daf sagalee guddaadhaan yeroo sadi caraanii gara si walitti tokko lama sadi caraan tokko isanumaa jedhi lafa dhayde mika gara si walitti sanumaa sagalee guddaadhaan isanumaa caraanii jedhi isanumaan jedhe isanumaa caraanii lafa dhayde tokko daabi keessa ciao Beri mucakan, daf, malim kapte mucakan, malim siya kapte, malim kapte re, marachu minturret, mata ke safuda erta, arsa jirta, inkat afura malim disin, gudam tong kair ratu wal geseni lo lahat, dafa dubbu si afura si gaddi sini, segala gudalan, yero seri carani, gara sol, daf, segala gudalan, malim bindem ne. Maali bindem birrii kee badaa birrii meeqa irratti baafte birrii kuma digdam waggaa meeqa irratti hojjette umurii ishii guutu barana hoo maal gochuuf ajjeesuuf ibiddatti dabalaa hin bayinaa nu dala hin bayinaa sin dawwale hin bayinaa hin fidne sagantaa keenya hin bayin waan irra buutu hin beektu hin bayin jarjerte harka keessanas kaasaa ifadhaadhaa furaga daf aldanyaa seexanaan barbaada birriin kee zeeroo galeera sagalee guddaadhaan yeroo san caraan gara si walitti tokko dargaasa caraan keessa daf yeroo kun yaadan daf eebba ishii gadhiisi isheen isin barbaadu sagalee guddaan caraan tokko darga birriin kee duwwaa galee daf sagalee guddaadhaan yeroo san caraan jedhu eebbada birriin kee ibiddatti qabsiisa daf laal isaat daf sagalee guddaadhaan yeroo san yeroo kun yaadan yeroo san caraan jedhu Carani de, yeroo sadi carani gara solde, tokko, lama, sadi, dargeessa, tokko, lama, sadi. Maaliif? Ilma bada ammas, birriin kee hin badaa, bilaasha gala birriin kee, ifadhaa fura kan. Daf sagalee guddaa. Umurii ishii guutu. Dhalootumaa kaasee mucaa kana irratti hojjette. Eshi. Waldaa yeroo dhattee baqannee gallaa. Baqattanii galtu. Eshi. Hin baqachiiftu waldaa. Bani jeshi bani jeshi bani nalaachisi jedhe. Yeroon kennu. Maaliif? Humna qabdaa keessa taa'uuf. Humna qabdaa hin jedhe humna hin qabdu. Humna hin qabdu. Daf amma yeroo kun nyaatin afur digimti sagalee guddaadhaan yeroo sadi caraanii deemnee. Dargeessa. Sagalee guddaa. Tokko. Isa dhumaa. Gara soo ammanuma fokkorrisaa. Tokki. Kaasi mucaa kanaan. Ishee kaasi. Kaasi. Maaliif qabde mucaa kana? Ola deemaa kana maaliif qabde?
eebbasaa, kakuusaa, dibatasaa, mul'atasaa qabdee waggoota dheeraadhaaf isa rakkifte. Jooraa akka inni ta'u eebbasaa qabdee, dibatasaa qabdee, hafuurasaa qabdee rakkisaa turte. Maaliif qabdee? Maaliif qabdee? Maaliif qabdee? Akka inni hojii seexanaa hojjetu. Akka inni hojii seexanaa hojjetu. Hojii maalii keessuma? Hojii maalii hojjechiisuuf turtan? Hojii maalii hojjechiisuuf turtan? Hojii 666 keessan baase. Ahaa, 666. Amma maal keessatti galchiteerta? Maal keessa galchiteertan jedhe? Waan biyya isa fidan beeku biyya akka inni beeku ture. Ahaa. Kana dura maal hojjechiisaa turte? Maal hojjechiisaa turte kana dura? Kana dura maal hojjechiisaa turte hin jedhe? Hafuura 666. Eessi? 666. Jireenya isaa qabattee, dhiiga isaa qabattee, halkanii naasoo, guyyaa naasofsiista. Amma jiruu isaa gadhiiftee, hafuura 666 argitanii ifadha hafuura kana. Ifadha ammas. Mucaan kun hin dibama, hojii Waaqayyo ganaa hojjeta. Hafuura ittiin mormutu jira, har'a hafuurri kun biraa galaameen jettu. Dabsagalee guddaadhaan yeroo sadi qaraanii gara shoollee tokko. Jaramas. Isa dhumaa jari deemi bira. Isa dhumaa jedhi sagalee guddaadhaan isa dhumaa qaraaniiti hojii keessa dhiisiiti deemi biraarra. Tokko jari isa dhumaa sagalee guddaadhaan sagalee guddaadhaan. Birrii kee hin bade. Birrii guddaa irratti baafte. 600 irratti baafne. 600 akka inni hojii seexanaa hojjetu. Ilaa ijoollee mucaa kana seexanni ergachuudhaaf keessumaa hafuura 666 akka inni babal'isu seexanni birrii kana hunda irratti baase. Ifadhaa birrii 600 birrii 6 miti. Ati galuuf ariifattee sadaqaama ifadhaa irraa hafuura kana. Dabsh daf inni ganaa dibama hojii Waaqaa hojjeta malee hojii keen hojjetu. Amma jireenya isaa gadhiiftee birriin kee zeeroo galeera. Inna shaaraa isaa kan Waaqayyooti, dhiigi isaa kan Waaqayyooti. Amma gadhiisi daam sagalee guddaadha. Dargeessa. Dabalamas. Isa dhumaa jali lafannee deemi. 666. Galatan qabda lilillee. Finfinnee turte ati keera kan nan galte